du'a aartisti Natsaannat Warqineetiif sababa ijoo kan ta'e Dr. Naafiyaa dubbateetu jira. Aartisti Natsaannat Warqinee akkuma tasaa hojii deemuudhaaf kan du'e yoo ta'u, akkaataan du'a isaas namoota baay'ee kan rifaasisee fi shakkii keessa kan galchedha. Namni fayyaa bahee hojii dhaquuf osoo deemuu haala gabaabduu kana keessatti maaltu isa ajjeesee maaltu isa argate kan jedhan gungumaatii turani. Egaa sababoonni namoonni baay'een kaasanis sababa tiruu jechuudhaan dubbachaa turani. Dhugumattuu Natsaannat tiruutu daqiiqaa muraasa sana keessatti lubbuusaa galaafate immoo keezii biraatu keessa jira. Sababiin du'a isaa maalidha? Akkaataan du'a isaa itti ariifachuu maalirraa madde kan jedhu Dr. Naafiyaa waan dubbate qaba. Kana kan isin biraan geenyu ta'a. Egaa aartisti Natsaannat Warqinee hojiidhumaaf manaa bahee osoo bakka hojii hin gahin gidduuma kanatti hospitaala seenee du'uunsaa dhaga'ame. Du'a aartisti Natsaannatiin wal qabate namoonni baay'een kan rifatanii fi akkasuma shakkii baay'ee kan nama keessatti uume ture. Akka waan namni ajjeese yeroo gabaabduu hanga kanaa gidduutti maaltu isa mudateetu du'ee jechuudhaan dubbii jabduu ta'e. Kaan immoo amanuudhaaf rakkatanii. Aartisti Natsaannat kaleessumtii du'a isaatis nagumaan hojii seenee qophii isaa hojjetee gale. Du'a Natsaannatiin wal qabatee wantooti namoonni deebii kennan namoota baay'eedhaaf yaada quubsaa kan hin taanee fi mamsiisaa kan ta'e ture yoo ta'u, yeroo ammaa kana immoo Dr. Naafiyaa sababa du'a isaa fi akkaataa du'a isaa maaltu immoo du'a isaa ariifachiise, maaliif immoo du'e, sababiin du'uu isaa guyyuma du'a isaa sana jalqabe moo waa biraa of keessaa qaba kan jedhu waa'ee du'a isaa irratti ibsa gadi fagoo kenneetu jira. Akkaataan aartisti Natsaannat Warqinee itti du'e namuma jiru irrattuu wabii nama dhabsiisa. Namni osoo deemuu du'a taanaan, osoo ciisuu du'a taanaan, hojjuma oolee galee du'a taanaan, hojii osoo deemuu du'a taanaan lubbuun ilma namaa wabii maalii qabdure? Har'uma wal agartee ganama wal dhabda taanaan gara fuulduraattuu yaaddoodha. Wabiin lubbuu ilma namaa waaqa malee homtuu hin jiru. Gaafa lubbuudhaan deeman wanti akkasii waan nama mudatu hin fakkaatu. Egaa duuti saalfii hin beekne aartistii kabajamaa gaazexeessaa cimaa hojii isaa irratti cichoominaa fi jabina guddaadhaan hojjechaa ture akkuma tasaa nu biraa fudhatte. Egaa aartisti Natsaannat Warqinee industirii aartii fiilmii Amaariffaa keessatti nama shoora olaanaa qabuu fi gaazexeessaa cimaa fi jaalatamaa ture. Aartisti Natsaannat Warqinee waggaa tokkoon dura dhukkubsatee yaalaaf biyya Indii kan ture yoo ta'u, innumti mataan isaatu miidiyaa gubbaatti akkaataa dhukkuba isaatii fi sadarkaa dhukkuba isaatii dubbateetu ture. Aartisti Natsaannat Warqinee yeroo san akka jedhetti akkaataan itti odeeffamee fi akkaataan dhukkuba kiyyaa kan wal argu miti jedhe. Dhukkubsachuu dhukkubsadheera, akkaataa ittiin ho'ifamee dhukkubsame sana sadarkaa sanarra hin geenye jechuudhaan miidiyaa gubbaatti dubbateetu ture. Egaa yeroo sanattis namoonni baay'een yaaddaa fi kan turan yoo ta'u, haa ta'uti garuu dhukkuba isaa sanarraa bayyanatee gara biyyaatti deebi'eetu ture. Aartisti Natsaannat Warqinee qofa osoo hin taane aartistoonni baay'een akkuma kanam akkuma tasaa du'aa turaniiru. Egaa waggoota dhiyoonas yeroo baay'ee aartistiin tokko naguma isaa agarte ganama isaa immoo miidiyuma kanarratti du'a isaa dhaga'uun amma baratamaa ta'aa dhufeetu jira. Maali laatam wanti balaafamaan akkasitti aartistoota akkasumas uummata karaarra ciraa jiru kuni jedhee namni baay'een gaaffii guddaa sammuu namaatti uuma. Dhukkubni balaafamaan akkasii kun akkamii jechuun nama yaaddessa. Egaa aartistoonni waan beekamtii qabanii fi uummata biratti dhaga'ame malee namoonni haala kanaan du'aa oolan immoo lakkoofsi isaanii meeqa laata? Manni yaalaa haala kaa'u jenneetuma dabarra. Aartisti Natsaannat Warqinee egaa dhukkuba tiruutiin akka dhukkubsachaa ture inni mataansaa dubbachaati ture. Garuu immoo namoonni baay'een dhukkubni kun akkas balaafamaa fi akkatti nama ajjeesa jedhanii waan yaadannatti hin fakkaatu. Dr. Naafiyaa Geetuunis dhimma kanarratti waan qaaccessee dubbate qaba.
dhukkubni turuun dhukkuba onnee caalaa addunyaa kanarraa kan nama fixaa jirudha jedhe. Garuu immoo namoota biratti kan xiyyeeffannoo hin argannedha jedha Dr. Naafiyaad. Dhukkubni turuu hedduminaan namoota baay'ee kan fixaa jiruu fi hubaa jirudha jedha. Sadarkaan dhukkuba turuus sadarkaa olaanaarra gaafa ga'u qaroo ija namaa keessa kana adiisaa kana gara keellootti jijjiira jedhe. Anis aartistii Natsaannat kanaan dura argee ija isaa ilaalee hedduu rifadhe jedhe. Sadarkaan dhukkuba isaatis hammaataa fi sadarkaa cimaarra akka ga'es argeen ture jedha Dr. Naafiyaad. Tiruu sadarkaa yaaddessaa fi hamaarra ga'uusaa ija nama sanaarratti ni mul'ata jedhe. Anis kana argeetan jira jedhe. Egaa akkumsin argitan qaroo ija aartistii Natsaannat gubbaarratti bifa keelloo fakkaatutu mul'ata. Qophiin guyyaa tokkoon dura hojjete sanarratti illee ijji isaa haaluma sanaa mul'ateetu jira. Egaa namatu argaa fi dhabe malee isaaf gamteetti, irra bubbulteetti, irra tutturteetti. Nama isaaf argu yookaan isa ofii arguu dhabe ta'a. Yookiin immoo yaalameetu yaalli isaas homaa bu'aa dhabe ta'a malee dhukkubuunsaa addumatti irraa beekama ture. Nama birmatuuftu dhabame moo laata? Isumatu ofitti callise moo laata? Kan jedhu gaaffii guddaa namatti uuma. Osuma haala kanaan irraa mul'atu, osuma dhukkubsatu jaalala inni hojiidhaaf qabu garuu ajab nama jechisiisa. Kanumaanuu dhaqee sagantaa hojjeteetu gale. Egaa keessa isaatti dhukkubni waan itti dhaga'amu hafee miti. Sanuu ganama isaas hojii naqa jedhee uffatee bahee garuu dhukkubittiin yeroo hin kennineef. Akka kaleensumtiisa jajjabeessitee gara hojiitti soba kolfaa kolfee akka inni deebi'ee dhukkubsachaa manatti galu hin eeyyamneef. Sarditeetu qabde. Lubbuu isaa tokkittis keessaa fudhatte. Aartistii Natsaannat Warqinee kolfasaa, taphasaa, komeedii isaatiin isa beekna. Garuu waa'ee dhukkuba isaa takka yaaddanii beektu? Dhugaa an yaadee hin beeku. Egaa ilkaaniin dhukkuba isaa balaafamaa kana dhofkachaatee ture. Egaa inni rakkoo mataa isaa qaba ture. Yeroo miidiyaarraa kolfaa sanaan booda immoo dhukkuba wajjin wal'aansoo wal qabaa jiraate edaa'e. Egaa namoonni baay'een rakkina mataa isaanii qabu. Egaa dhukkuba balaafamtuu fi nama biratti xiyyeeffannoo hin argamne dhukkubni tiruu aartistii Natsaannat Warqinee nyaatteetu jirti. Isa qofaa osoo hin taane namoonni baay'een dhukkuba kanaan nyaatamaati oolu. Akkuma Dr. Naafiyaad jedhe namoonni baay'een waa'ee kalee dubbachaati oolu malee namoonni waa'ee dhukkuba tiruu kana laalessanii yeroo dubbatan hin mul'atu. Akka waan dhukkubichi balaafamaa hin taanee fi dhukkuba salphaa ta'etti namoonni ilaalaa jiraachuun isaanii ifadha. Egaa amma immoo kun barumsa guddaa ta'a jedhee yaada. Egaa akkuma beekamu namoonni baay'een waa'ee fayyaa barachuurra TikTok irraa koomeedii adda addaa ilaalaniituma kolfaa ooluu filatu. Kun immoo sirrii miti. Egaa namoonni baay'een namoota waa'ee fayyaa irratti barsiisan dhaggeeffachuu hordofuun baay'ee barbaachisaadha. Fayyummaa ofii eeguun murteessaadha. Wantoota dhukkuba namatti kakaasan dhukkuba namni qabu immoo dhukkuba isaa sana wantoota itti hammeessu akkasuma ogeessota fayyaa fi weebsaayitii adda addaa irraa barbaadee dubbisuudhaaf lubbuu isaa baraaruu qaba. Wantoota dhukkuba isaa itti hammeessaniif irraa salphisan sirriitti adda baasee yoo beeke lubbuu isaa tolfachuu fi dhukkubarraa baraaramuu ni danda'ama. Kanaaf namni martinuu ofii isaatiif xiyyeeffannoo kennee dhimma fayyaa irratti hubannoo gaarii argatee lubbuu isaa turfachuu qaba jenna. Egaa kan nuti haasaa jirru waa'ee aartistii Natsaannat Warqineeti. Ogeessa gaazexeessaadhaan, koomeedii cimaadhaan, nama jabaaf jaalatamaadhaan, gorsa jabaatiin maatii ijoollota xiqqaa guddaa biratti nama jaalatamaadhaan aartistii Natsaannat. Egaa nama jaalatamuu fi gaarummaan dachee kanarratti nama hin hambistuu malee silaa namoonni akka Natsaannat kun dachee kanarratti ni hafu ture. Garuu immoo hin danda'amu. Waaqaanis igi baanye hin jedhani. Waan Waaqni godhe isaa bagaa jedhaniitu dhiisu malee homaa gochuun hin danda'amu. Egaa kan nuti kana kaasnee fi aartistii Natsaannat akka darbeera warri lubbuudhaan darbe akka of eeggatuu fi
Egaa qophii keenya har'aa waa'ee aartistii Natsaannat irratti xiyyeeffanne kan hangammaa turedha. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti yuutuubii kana sabiskiraayib, laayik, sheer gochuu hin dagatina. Yuutuubii kanarraa wantoota irraa barattan oduu fi odeeffannoo waayitaawaa kan isin biraan geenyu waan ta'eef yuutuubii kana sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Buraa bulaa deebana.